addeenuu argamuu keetiif guddaa si galateeffannaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan isinis carraa kana kennitanii naaf yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Tole mee gara marii keenyaatti tu hin cehin dura seenaanuma dhaloota keerraati mee adda dahabee tunu ibsite. Seenaan kiyya guutuutti isiniif himuuf yeroo dheeraa fudhata garuu waa xiqqoo isiniif ibsa. Ani maqaan kiyyaa Dahabee Abdallaatiin jedhama. Kan itti dhaladhee biyya Somaaliyaa lafa Didawaalee jedhamtu kan itti guddadhee Harargee Bahaa magaalaa Kombolcha magaalaa Markaaraafuuti. Achi booda Diredawaa fi Finfinneettis yeroo xiqqoof achi ture biyya walakkaas ture. Eegas booda achumatti barumsa kiyyaas osuma deemuu barataa ture. San booda bara 1997 gara Ameerikaa kana dhufee achumaan asuma jira kunoo achi booda. Yaarii galatoomii adda dahabee egaa akkuma silaa ibsa kiyya irratti kaasee rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru namoota sagalee uummata rakkatee kana ta'anii himaa jiran keessaa tokko ta'uu kee hubatamaadha. Namoonni dhimma kana irratti illee bakkoota garaagaraatti sochii ati gootuun si beekan illee hedduudha. So mee kanaaf haalli isin dhimma uummata Oromoo kana mootummaa qaama mootummaa Ameerikaatti iyyataa jirtan kanarraati mee nu jalqabi gartuudhaan immoo akka nam tokkootti moo akkamittiin? Akkuma beekamu mootummaan abbaa irree waggaa 27 darbee rakkoon inni uummata keenyarra oofaa jiru hedduudha. Iyyannaan nuti godhaa jirrus akka dhuunfaattis ta'ee kan gareen godhaa jirrus hedduutu jira. Waan tokko kan amma irratti hojjetaa jirru irraa yoo maqaa isiniif kaasee akka gareetti irratti hojjetaa kan jirru wixinee seeraa 128 akkasuma kaanis 168 gareedhaan irratti hojjetaa jirra. Nama kana guruupii kana keessaa maqaa yoo isiniif kaasee ijoolleen Oromoo kan halkanii guyyaa waliin irratti dadhabaa jirru tokko Fiixaa Mootii jedhama. Obbo Fiixaa Mootii Houston Texas jiraata. Namni sadiis Minnesota jiraata. Akka waliin eegallee obbo Tashtee Waaqoo, obbo Awwal Nagoo, Dr. Obsaa Hassan, akkasuma Dr. Nuraddiin Sulees Georgia jiraata. Obbo Amansiisaan Ohio jiraataa ture amma bakka biraatti galee. Adde Seenaa Jinjimoos Chicago jiraatti. Adde Baaniin Washington jiraatti. Obbo Petros Portland jiraata. Nuti aga kana taanee irratti jalqabne ammaas ijoolleen hedduun dhufanii nu gargaaranii deemanis hin jira garuu nuti hagisan irratti dalagaa jirra. Gaarii mee waan wixinee heeraa 128 jedhu kana keessatti kaastee taasaa kee ammaa keessatti qaama kamitti iyyataa jirtanii dhimma rakkoo uummata Oromoo kana wixineen heeraa kun qabiyyeen isaa maa inni? Wixineen seeraa kuni qabiyyeen isaa tokkoffaan duraan dursee mirgi ilma namaa akka eegamuuf uummata Oromoos ta'ee sabaaf sablammii biyya keessaa kan mootummaa impaayarii kanaan cunqurfameef akkasumatti uummanni keenya akka uummata bilisaatti biyya isaa keessaa akka jiraatu lafti isaa akka hin saamamne kan hidhame akka nuuf hiikamu waan kanneen kana fakkaatu lakkoofsaan hedduutu keessa jira. Dhimma rakkina uummata keenya irratti deemaa jiru cuftinuu keessatti barreeffamee jira. Qaamni nuti itti iyyataa jirru wixinee seeraa 128 koongresoota Ameerikaa kan isteeta 50 hundaa'u laachisa. Ka 168 sana resolutionidha. Inninis senatoroota biyya Ameerikaa keessa jiru hundaa'u laachisa jechuudha. Isaanitti iyyataa jirra. Mee iyyata kana yeroo qaamaa ammaa himtan kana lamaanitti iyyattanii
iyyanni qabiyyeen iyyata kanaa ta'iinsa biyya keessatti uummata keenyarraa miidhaa uummata keenyarra gahaa jiru akkamittiin ibsuu fi yaalaa jirtanii yaalaa turtanis. Akkitti ibsaa fi jirru waan biyya keessa jirutti suuraas ni tahee kan namni dokumenti godhee jirus ni jira kanneen walitti qabannee evidensiisa barruu barreessinee akkam waan rakkina uummata keenya irratti deemaa jiru qaamanis deemnee dubbisnaa telefoonaa sitti bilbilee follow-up irratti godhaa akkasitti isaan mootummaan kun waan biyya keenya irratti uummata keenya miidhaa irratti raawwataa jiru kana jennee waan isaan hin beeknes barsiisaa guyyaa guyyaarraan update isaan godhaati akkasitti isaan hubachiisu. Gaarii mee egaa rakkoo biyya keessatti ta'aa jiru qaama mootummaa biyya ormaa ta'e tokkotti himachuun ulfaataa akka inni ta'e beekamaadha. Akkaataa isin itti ibsitan kanas suuraadhaanis ta'e haala qabatamaa itti himaa jirtan kana keessaa fakkeenyaaf yeroo namoota kanatti himattan yookaan himtanii namoota paarlaamaa keessa yookaan senaatarii ta'e naannoo keessan jiran itti himattu itti deebiin achirraa isinii kennamu jalqaba itti aanee attam fakkaataa ture mee yeroo jalqaba itti himtan maaltu isin mudate sana booda immoo maal faatu isin mudataa deema. Ani fakkeenya personaalitti kan na mudate gizee amma iyyannaa keenya ka duraa waa'ee wixinee kana duratti illee yoo rakkinni biyya keenyatti dhufu gaafa Ambootti barattoota fixanii kan jalqabe. Senatoroota isteeta kana keessa jiru sitti barreessee koongresoota sitti barreessee gizee amma hoogganoota hawaasa keenyaatti wajjin guruupii nama 7 taanee deemnee dubbisne jechuu koongresa kan duraa amma wixinee seeraa 128 koo sponsor godhee irratti nu wajji dalagaa jiru kana. Yoo itti dubbannu nuti akka Oromoo waan Oromoon taate tokkollee hin beekneetitti nu hubatan jechuu Oromoon eenyu mootummaan biyya Itoophiyaa mootummaa dimokiraataayiz ta'e tokko biyya Afrikaa keessaa kan hariiroo gaarii mootummaa Ameerikaa wajjin qabu mootummaa nu gargaaraa jiru kanaafuu rakkina kananii uuma jennee hin amannu waan jiru takkaanii dhiibbaa ifirraa push godhaa turan jechuu gizee nuti iyyannaa kanatti dhiyeessine agar refuse godhan takkatti. Fakkeenyuma san keessatti amma kaani kongresa tokko walitti bu'uu osoo hin taane amma Congressman Mike Kaufman fakkeenyaaf kasiif kennu yoo suuraa sitti argisiisnee waan cufa uummata keenya namni keenya kanatti dhumaa jira. Anillee biyya san keessa guddadhee waanuma waggaa 20 dura gizee ani biyya san jiru ta'uu barattuu ta'ee ijoollummaa kiyyatti namni dhumaa ture har'aas akkasumatti fixaa jira namni keenya dhumee jira kana rakkinni kun nuuf hiikamuu qaba. Har'a rakkina kana nuti wanni uummata Ameerikaatitti finne Koongiresa Ameerikaatitti finne waan isin biyya kana gargaaraa jirtanii fi jennee gaafanne jechuudha. So isaanis akkuma reefu maqaa kaasetti hiriiroo fi shariikummaa mootummaan Itoophiyaa biyya Ameerikaa wajjin qabuu fi gaarummaa isaanii malee hammeenya isaanii arguu dadhaban. Kanarratti sa'a 48 keessatti evidensii kan amma fidde kana osoo hin taane waan qabatamaa ta'u tokko kan bakka kanatti nama akkanaatti du'ee bakka kanatti waan akkanaatti mootummaan kun yakka raawwataa jira jiru yoo fidde eegas booda irratti daleeyna waan jiru tokko wanti karaa nuuf kenne jechuudha. So anamma irratti taa'ee galgala suuraas haga 300 wayii daawunlood godhee bakka uummanni keenya ittiin ajjeefamaa jirus personal stories waan tokko keessa jira waan akka maqaa Oromootiin ani obboleessa ummaatii yaatu keessa jira kan mana hidhaa Huursotti ajjeefamee jira xiqqaa fira obboleessa abbaa kiyyaa ka ilmaa dheeratu jira kan rakkinni meeqa irra dhufee
waan kana personal irraa kan kee akkasumas mana barumsaa kanaatti mana barumsa bakka kanaatti waan yakka kana turaawatamaa jira waan jiru evidence wajjin fideef jechuun saa inni jeesan saa 48 sana osoo hin geenye amma nuti isin maal akka isiniif godhu barbaaddanii jedhu gaafate ani wanni nuti nuuf godhu barbaannu wanni kongressa bira dhufneefu kongressni Ameerikaa wanni baajata biyya kanaa isaantu control godha kanaafu akka baasii biyya kanaaf baastan baasiin biyya kanaaf yeroo nuti dura dubbisnu sanitti miliyoona 600 wayi ture so miliyoona 600 kanatu meeshaa bitee ummata keenya fixaa jira kun akka irraa dhaabbatuuf State Department itti nu barreessuu qabdaan jechuun so State Department itti barreessu ka ambassador Ethiopia hiriiroo gaarii wajjin qabnaa gizee cufaa waliin communicate goona yoon isatti barreesse dhugaa jirtu inni naaf ibsaa naan jechuun ani amma hin ta'u kuni wanni nuti gaafanne State Department itti barreessee baajetni isaaniitti sirraa muramee mootummaan Ameerikaatis hiriiroo mootummaa biyya kana wajjin qabu addaa muratu qaba yookaan biyyi san akka biyya mirga namaa eegdu ta'uu qabdi maallaqa nuti taaksii asirraa kafallutu dhiiga keenya ajjeesaa jira kan tuuni ani isa wajjin argee godhe jechuudha. So amma xiqqoo naaf obsi yoo Girmaa Birruu yoo inni sirreessuu baate deebinee karaa biraa furmaata biraatti finnaa kanaan jootee jechuu kongressni kun. So amma kee Girmaa Birruutitti yoo inni xalayaatti ergu ijoollee aktivistii biyya kana jirtu akkanaatiitu dhimma akkanaati irratti waraqaanatti barreessee qaamanis dhufee na dubbisee hawaasa isaanii bakka bu'anii kanaafuu akkamitti biyya kana keessa akkamitti ilaaltaa namni ka protestive base dhumee jira kana jaanii lakkoofsas namaa gana dhumee jaanii kuni dhugaadha waan jiru gaafate jechuudha. Girmaa Birruu wanni deebiseef kuni dhugaa miti takkallee nuuf sobaa warri ijoolleen achi jirtu kunis ijoollee shibbirteenyootidha warra biyya balleessu ta'uu jechuudha. Balleessitoota. So akkas jee nuti wanni jee amma ani eegas booda deebi'ee gaaffiitii yaafuu deebinee akka shibbirteenyoota hin ta'in ani wanti dhaloota biyya kanaati kana jennee waan counter claimii isarraa wanti godhu jiraate jechuudha. So amma oguu kana Washington dhufee wajjin dubbatee haasa'a keessatti osoo lammada yooma osoo dubbatanii hayyee waan cufaatu ni sirreessaa guyyaa 30tti waan kana cufaatu sirreeffamee dhufaa jee deemee eegas booda yoo isin wanti ummata kana wajjin communicate godhuu hin qabda waan jiru demand godhe jechuun Girmaa Birruu. Inni demand godhee jennaan nutti cufuu barbaade kongressni kun. So amma lamada deebi'ee ani itti barreessee follow up bakka maatu jira jennaan waraqaa nu barreessee akkana congressman ammaan booda isa osoo hin ta'in intalti assistaantiin isaa congressman ammaan booda isin dubbisuu hin barbaadu. Rakkina kana keessaayis qooda fudhachuu hin barbaadu. Kanaafuu dhiifamaan nu jette jechuudha. Yooma isin akkas jettu anis xalayaatti barreessee congressman ana bakka bu'aa saniifuu ani dhufee dubbisuun qabaa jeen dhiifama fudhadheen callisu. So amma guyyaa kaan deebi'ee hogguu dubbisnee inni nu dubbisu inumaatu rakkinni ambootii fi rakkina xiqqaa nuti geessine osoo hin ta'in namni keenya eegas booda gara Baaleetti bal'atee gara Harargee gad dhufee biyya hunda keessatti hidhaa fi ajjeechaan hammaataa dhufe jechuudha. So amma ani teenyee oguu wajjin dubbanne rakkinni keenya hammaataa dhufe. Nuti qaama Ameerikaatti wanni dubbataa jirruuf wayyaanee osoo hin ta'in maallaqa baasii isin baastaniifitu uummata keenya fixaa jira.
Kanaafuu nuti yoo isin nun ayyamne ani bakkee biraa furmaata barbaadu qabna. Ammoo petitionii godhee ani akka ati wanti akka nuti akkan bakka bu'aa kiyyaa takkatti nu wajjin dubbatuu diddee petition godhee protestii godhaan jeenanis. So ammoo yoo ani akkas jedheen maaliif protestii gootaan aan jee ka Itoophiyaatti dhiiseetumaan congressman kuni biyya Itoophiyaa tanamaa jechuun sana isaaniitu maallaqa baasee fi uummata keenya fixaa jira jee asitti petitionii godhaan jeen jechuun isaan dhiisee. So amma dubbii xiqqoo emailiin asis deebi'ee na bira Washingtonis dhaqee achi xiqqoo deemee eegas booda ifii isaatii furratti dhaqqabe jechuun mootummaan biyya kanaa waan godhaa jiru hogguu investigate godhan ifiifuu gaddee deebi'ee nu biratti jechuudha. So Girmaa Birruuf waraqaa ergee eegas booda mootummaa kana nuti hin beekne malee waan baduu dalagaa jira waan jiruun gizee san ofiisa Chris Smith wajjin dubbatee akka wanti kana introduce godhaniif godhe jechuu wixinee seeraa 128. Eegas booda almost waggaaf cinaan wajjin dalagaa jira keessi isaan biraa fudhate. Baay'ee galatoomii kana kan kaasee fi yeroo iyyata tokko dhiyeessanii qaamii mootummaa alaa tokko iyyata namaa salphaatti fudhachuu akka hin dandeenye fi namoota Oromoota biyya alaa fi biyyoota garaagaraa keessa jiran yeroo isaan mootummaa biyya keessa jiranitti iyyachuudha kan rakkoo isaan mudachuu maluuf illee kun fakkeenya tokko ta'a. Abdii kutannaadhaan dhiisuu otoo hin taane abdii kutachuu dhiisanii itti cichanii falmanii waa gochuurra akka danda'amu illee kun barnoota ta'a. Kanaaf hin kaase dhuguma yaalii guddaa dhagootanii. Mee hordoffii isaa kana gaa HR 128 jedhamu kana maalirra ga'ee jira amma fakkeenyaaf yeroo darbee waan gara boodaatti illee itti dhufuu mallaa waan hidhamtoota politikaa biyya sana keessa jiran hin gadhiifna jedhee yeroo muummichi ministeeraa ibsetti nami ammati dubbatte kun maayikoof waan barreesse qaba mee sanaan wal qabsiistee maalirra jira hordoffiin isaa akkamitti hordofaa jirtan? Amma akkuma namni hubatutti anonymously darbee haawusiin akka manni guutuun voota irratti godhutti Oktoobar 2tti silaa ture. Gizee san gaafa Hayilamaariyaam Dassaalany biyya kana dhufu harka lafa jalaan laabistii isaanii dubbisanii waan tokko waan sirreeffannutu jira. Guyyaa 30 nuuf kennaa waan jaaniin koongresoota tokkotti harka lafa jalaan dalaganii akka dillee godhan vootii sana. Amma nuti isaan egaa guyyaa 30 isaaniitis dabaree egaa guyyaa 30 san isaan Oktoobar 2tti gaafatanii waraanni daangaatis dhufe jechuudha. Daangaan eegas booda waraana daangaa san irratti uummata keenya nama almost 650 mana isaaniirraa buqqaanii 10,000 namni dhumee jira. Sanitti ammas November keessa deebinee Congressman Mike Kaufman illee ta'ee koongresoota biyya kana jirus kan biraa 5tu jira kan wajji hojjetu. Isaan cufattu update goone jechuudha. Guyyaa 30 isaan situationii biyya isaan keessa jiru ni fooyyessinaa. Eegas booda deebinee press release baasnee dhufnee akkasitti deebina jaanii kan deeman waan tokkollee mootummaan Itoophiyaa waan as deebisin jiru garuu uummanni keenya bakkee duraan dhaabbatu sanirraa waan itti hammaatee jiruuf resolutionin kun amma vootiif akka dhiyaatu jennee gaafataa jirra. Hopefully amma bakkee gaarii irra jira jeen abdii qaba yoo nuti irratti ciccinee dalaynee ji'a kana keessa yookaan ji'a dhufutti murtii isaanii dhageenya jechuudha. Gaarii egaa rabbi sinaa gargaaru. Sana duukaa ammas haalli iyyatuma isin iyyataa jirtan kana duukaa tarkaanfiin diinni fudhatu dabalaa akka inni deemu ammayyuu irraa kaaseettaa fakkeenyaaf iyyataa keessan duraanii asittillee dhumaatiin calanqootti ta'e dhumaatii calii calanqoo yeroo Minilik uummata keenya tarkaanfii hammeenyaa irratti fudhateen kan walqixu ammas dhiyeenya kanatti ta'ee jira.
lola daangaa irrattis akkuma kaaste humni addaa wayyaaniin ijaarte uummata keenya daangaa irraa buqqisuun qabeenya saamee darbee immoo bulchiinsi naannoo Somaaliyaa irraallee dhiibbaa uummata keenya irra ga'eenii gara biyyaatti gara nama 600 fi 90 oltu qe'ee qabeenya isaarraa buqqa'eetti jira. Waan akkasii kana yeroo yerootti update godhaa hin deemtu hubachiisaa ni deemtanii isin sanarratti feedback attamiitu jira yookaan deebii akkamii isinii kennaa jiran ammallee? Waan cufaatu update godhaanii keessattuu waan isaanis mootummaan biyya Itoophiyaa doolaara 153 baasa baatitti kan laabistiitti ergu. So akkuma isaan hojjetan san nutis caalaa hojjechuu dirqama nuti ta'a jechuu update isaan godhuuf. Yoo amma lolli daangaa kan dhufu bakkee amma yoo hundallee argachuu dandeenye haga argametti ani arras bakka akkanaatti waan akkanaatu dhufee jee isaan cufa update godha emailidhaan. So akkasitti update godhaatii deemnaa hopefully bakkee takka irra geenye jee ni yaada. Gaarii eegamee gara gaaffii biraatiin deebi'a dhimma hojii akkasii yookaan uummatootii ofiitiif sagalee ta'anii dubbachuun yeroo ofiillee itti wareeguu qabeenya ofiillee itti wareeguu akkasumas yaada dandeettii ofiillee irratti wareeguu barbaada. Isa kana akkamittiin keessumsiiftamee haaluma jireenyaatiin wal bira qabnee yeroo ilaallu? Keessattuu jireenya biyya ambaa wajjin hedduu jabaata. Garuu yoo achi deebinee ilaallu nuti dhiiga biyya san keessaa hin dhufe. Jireenya sanis jiraadheen dhufe. Rakkina uummata kiyyaa dhiiga isaanii akka bishaanii guyyaarraa dhangala'aa jiru. Lubbuu uummata keenyaa kan badii malee akka baalatti lafatti bu'aa jirtu. Dubartii akka xiyyaa kan gudeelamaa jirtu. Ilmoo akka xiyyaa haadha duratti ajjeefamaa jirtu tana ogguun argee waan tokko illee natti hin fakkaatu ani dhugaadhaan nama ni ulfaata garuutu wareegama isaanii san hin caalu kuni wanta kanatti fakkaatu jechuu akkasitti keessumsiisa. Gaarii galati kee bilisummaa haa ta'u sanuma duukaa egaa dhimmi kun akkuma irraa kaaste odeeffannoo garaagaraa deddeebi'anii kennuu yeroo itti wareeguu barbaachisaa akka ta'e sun immoo deeggarsa hawaasaallee akka barbaachisu hubatamaadha. Darbee mootummaan Ameerikaa egaa mootummaa wayyaanee kana walumaa gala impaayera Itoophiyaa sana gadi dhaabuu irratti yeroo dheeraatii kaasee tumsa godhaa jirudha. Mootummooti biraas akkasuma Oromooti biyya biraa jiraatanis mootummaa isaaniitti dhaqanii haaluma akkasiitiin ibsaa akkasii kennanii mootummaa kanaaf tumsi akka inni hin godhamne irratti cufsiisuu irratti akka isaan hojjetan barbaachisaadha. Kanaaf odeessa argachuudhaaf maaltu isin barbaachisa kanarratti waan haammattu qabdaa hawaasa yookaan dhaggeeffattoota keenya qophii kana dhaggeeffataa jiranitti? Wanni nu barbaachisu ani tokkoffaa uummanni Oromoo kan biyya jirus kan biyya alaa jirus ogayyoo alarti ta'ee waliin yaada wal dabarfataa afaan tokkoon miila tokkoon deemaa wal mari'ataa yoo deeme karaa fagoo deemna jechuudha. Kanaafuu warri biyya jiru rakkina isaanirra gahaa jiru guyyaa guyyaan akka nuuf qoodan karaa danda'ameen akka nuuf hirmaatan isaan sanuma gaafannaa akka of eeggannoo gaariis godhanii lubbuu isaaniis rakkina kana hundarraa baraaran dhaamsa kanaan dhaamaa fi warra biyyaan baa jiruuf garuu kan biyya Middleistii jirus ta'ee biyyoota ollaa jirus ta'ee biyya Awurooppaa jirus ta'ee biyya Ameerikaa jirus ta'ee nu hundinuu mootummaa jalatti bulluu jira. Mootummaan kun cuftinuu karaa tokkoon biyya Itoophiyaa kanarraa keessaa harka qaba. Yoo nuti rakkina keenya guyyaa guyyaan isaanitti hin himne yoo nutiif hin barsiisne nuun beekan ani akka nama tokkotti amma waa hedduu baradhe jechuu waan dhimma Oromoo kan waggaa
soddoma fi 40 irra jiru mootummaan biyya kanaa tokkolleen hin beeku. Kanaafuu ani dhaamsi tokkichaan itti dhaamadu uummata Oromoo kan hawaasa biyyoota alaa keessa jiru daqiiqaa 30 fudhattanii sa'a tokko fudhattanii bakka bu'oota keessanitti bilbilaa community biraatis wajjin dalagaa akka namni dhimma keenya baratu harki faraqaa wal dhiqaa sabab sablamoota biraatis akka wal baratanii waliin sabab sablamoonni kunis akka nu wajjin dalagan ka biyya keessa ka warra Itoophiyaas ta'e lammiilee biyya ollaa ta'e waliin dalaguu akkasumatti waan cufaatu wal quba qabaatanii karaa tokko deeman hedduu gaarii natti fakkaata. Kanuma itti dhaama gara wixinee seeraatiin yoo ta'e amma bakka make or break jaansan irra jirra nuti. Kanaafuu yoo uummanni keenya nuti irratti ciccinee halkaniif guyyaa irratti dalaynee warra Ameerikaa kanallee ultimate choice kennineef isaanis benefitii nurraa argatan ibsinee fi kabajaan naamusaan akka uummanni kun nu gargaaran haga lubbuun uummata keenyaa jajjabduu isaaniif ibsaa yoo deemne nuti bakka fagoode akkuma reefu jeetti bakka fagoodeenna resolutionii kanallee milkeessinee laavistii Itoophiyaan miliyoona meeqa kan uummata keenya irraa saamteetti kannatee asitti uummata keenyaan afaan cuftu isaan injifannee wixinee seeraa kana lameenuu milkeessuu dandeenyu kuni steppii tokko jechuudha ka duubaatii miti. Ammaas dubarratti wanni tokko kan uummata keenyaaf ibsuu barbaade irra hedduu amma yoo uummata aktiivistootaas ta'ee hawaasa keessaas ta'ee waa'ee wixinee seeraa kana yoo dubbannu aktiivistoota keenya jajjabaatiitu wanni kun nuuf fayyaduu jaa akka inni nu fayyadu wanni waan tokko ka ibsuu fi barbaadu mootummaan Ameerikaa 2016 tti 806 mootummaa Itoophiyaaf kennee jira. 2017 fiscal year 2017 kana kama propose to deemu 938 I mean miliyoona jecha kuma miti. So miliyooni 938 USAIDin kan mootummaa Itoophiyaatti dhaqu kanaatitu meeshaa bitee uummata keenya daa'immanii fi abbootii akaakuu hunda fixaa jira. Yoo nuti wixinee seeraa kana irratti jabaannee dabarsine ammas deemnee kan biraa irratti dalaguu dandeenya jechuudha. So waan san ta'eef wanni kun xiqqoodha jedhanii tuffatanii akka bira hin dabarree namuutu karaa danda'uun irratti dalagee waan kana milkeessanii kanamaan yaamicha godhaaf yaamicha lammummaa uummata keenyaa dhiiga saba keessanii hin dagatinaa ilmaan akka keessanii ka biyya keessatti dhumaa jiru awwan akka keessanii ka biyya keessaa bu'aa jiru dubartoota Oromoo ka biyya alaa jiruunis kanaafuu nuti rakkina biyya sanii keessaa baane jennee yoo as dhufnee asitti dagannee uummata keenya hacuuccaa diinaa san jala dhiifne seenaatu nu gaafata kanuma dabarsuuf barbaadeen galatoomaa. Gaarii galatoomii ammallee egaa haallichi ulfaataa akka inni ta'eeti kaastaa mootummaan wayyaanee loobiidhuma kanaaf ittiin gargaarsa kana argachuu fi darbee immoo akka murtiin kun illee hin darbinee fi gara miliyoona 11 oliiti kan inni baasu akka gabaasaan tokko ibsutti isin gargaarsa ni qabdu galii attamii akka waliin hojjechaa jirtan kanatti tumsa attamii qabdu wanni kun sanaan dorgomanii mo'achuu fi kana ilaalchise illee Oromooti tumsa akkasiniin godhanii fi waan himtu maal qabda? Ilaa ammaa nuti egaa waan akkasii kana jalqabneerraa amma ilaa ammatti tumsi nuti qabnu humna keenyaa fi waan baasii barbaachisus kan ofii keenyaa boonu malee kan hawaasa keenya keessaan dhufaa jiru hin jiru. Garuu sabni tokko waa sadii isa barbaachisa bakka ga'uuf biyya keessattuu biyya takka biyya uummata miliyoona 50 qabdu bilisummaatti geessuuf. Waa sadeen isa barbaachisu tokkoffaa
maallaqa isa barbaachisa. Lammaffaa dandeettii uummataa isa barbaachisa. Sadaffaan ammoo humna waraanaa jabduu isa barbaachisa. Kana sadeen yoo qabaanne biyyi takkaas bilisoomuu hin dandeessu, hawaasni tokkos bakka takka societiin takka bakka takka gahuu hin dandeessu. So yoo amma karaa waan sadeen san amma economic revolution waan jiru akka danda'ametti ka diinni keenya harkatus systematically karaa irraa muruun yoo argine diina keenya san dadhabsiisaa deemna. Ammas bu'uura keenya yoo hawaasa keenya keessatti akka karaa barbaachiseen fandii goonee akkasitti if jabeessaa deemna. Yoo baasii hin qabaanne yoo humna hin qabaanne bakka takka gahuu hin dandeessu. Kanarratti waan tokko amma keessatti maqaa dha'uu barbaadu advocacy fi hedduu jira ka hawaasa Oromoo keessa. Amma tokko kan ani keessatti hojjedhu odaa dippiloomaasii guruupii kan dhufee jira. Odaan kuni waan hedduu hojjetuuf karoorfannee jirra jechuuf fuula duraaf. Innaa waan amma bal'inaan waan takka ibsullee wanti jee kanaafuu hawaasni keenya yoo dhaabotii akkanaa kan nuti ijaarrannu kana advocacy guruupii jechuudha. Irratti nu gargaaran bu'uura cimsachaa deemna. Iddoo humna keenya bichaan amma fakkeenyaaf jarri kun looyaroota qabaa kongireesotuma kanaa maallaqaan cufanii uummanni Oromoos looyara I think ni qabna nutis barumsa yoo ta'e gahaa qabna hawaasa keenya keessa. Kanaafuu warri dandeettii heeraa qabus uummata Oromoo keessatti hedduu barbaachisaadha amma bakka kanatti nu bira dhaabatu. Hawaasonninis akka danda'ametti hawaasuma isaanii keessatti fandii godhee yoo kan barbaachisaa ta'e laabistii fuula duraaf qaxxaratee Oromoon laabistii dandeesse qabaatu qaba. Nuti ani mataa kiyyaaf kan baradhe biizinasa. Waa'ee advocacy kan hojjedhus biizinasuma keessa hojjedha. Waa'ee advocacy kan itti na fidu ammoo rakkina keessatti dhaladhee guddadhee fi rakkina ammoo uummata keenya irratti deemaa jiru. Rakkina kana hiikuuf ogeeyyii seeraa barbaachisa. So ogeeyyiin seeraa ta'e Oromootis as baatee dhimma uummata keenyaa dubbatu qabdi. Kanarratti uummanni keenya akkamitti nu gargaara kan jedhu ani amma waan tokkollee waa'ee fandiin dubbadhu humna isaanii fi yaada wal dabarfataa kan dandeettii qabus dandeettii isaatiin qopheessaa akkamitti akka laabistiif dandeessuu baafannee Waashingtan keessina akka jiru kanaan nu gargaaran. Gaarii galatoomii ulfaadhu. Darbee immoo waan amma rakkoo uummata Oromoo kana furuu fi waa sadii nu barbaachisa jettee keessaa lama kaastee sadaffaallee waan humnaa kana yeroo dubbatte qaamii humna qabsoo Oromootiif taasisu dhaabotii Oromoo ni jiranii. Dhaabota Oromoo kana maal gochuu qaban humna ta'uuf jetteeti dhaamsa kennitaaf kanarratti akka ta'e amma kanaan dhaamsa dabarsitu yeroo garagaraatti barreeffama garagaraatti miidiyaa irratti yeroo waa'ee kanaallee kaastu nan argaa. Kanaaf dhaamsa jaarmiyoota Oromootiif illee qabdu yoo kana duukaa dabarfatte. Jaarmiyoota siyaasaa Oromoofanii dhaamsinii qabu. Wanni tokko akkuma reefu jee wanni sadasa kanan kaasee humna waraanaa guddoo qabaachuudha namni tokko bilisoomuu sabni tokko bilisoomuu fi dhaabotiin siyaasaa nuti dhugaadha waa'ee siyaasaatti dhaabotii siyaasaa hedduu qabaachuun ni danda'ama. Garuu sabni bilisummaa barbaadaaf deemu tokko kan saba hiyyeessatee kan baasiinis kiisuma uummata keenyaa keessaa dhufa beeke. Kuni bakkeetti baasuu hin danda'u. Uummanni keenya dadhabaa jira. Kanaafuu dhaabotii siyaasaa keessattuu hogganoota siyaasaatiif kan dhaamsineen ani qabu. Oromiyaanii fi uummanni Oromoo har'a kan isaan cufaatu barbaadu. Garaagarummaa isaanii moggaa kaayanii obsaan wal mari'atanii
Dhaabota kudhanii miti dhibba tokkollee yoo ta'e walitti fidanii har'a ummata keenya du'arraa akka oolchan mala hatattamatti walitti dhufanii fala barbaaduuf dirqama isaanirra jiru. Ummata keenyaas akkamitti akka rakkina irra jiru kanaaf guyyaarraa guyyaatti furmaata godhan jechuudha. Waan tokko ani kan hedduu disappoint na goosisee jiru ummanni keenya qabsoo ifumaaf gaggeessaa jira. Hoggana dhaaba siyaasaa tokkollee keessatti hin argu. Kuni hedduu waan nama saalfachiisu tokko. Maaliif yoo jette yoo amma namni keenya bakkee takkatti dhume garaan ummanni keenya isaan ollaala. Nuti isaanuma ollaalla beeke. Hoggana keenya isaan nu gaggeessan jennee. Kanaafuu ani hedduun gaddee jira jechuun dhaabota siyaasaa hundumattuu maaliif itti gaddee? Hoggana dhaaba siyaasaa kan ummata kiyyaan isiniif hin jira jee qomadaatee as ba'ee guyyaa takka ummata sana rakkina keessaa baraaruuf yaalu argaan jiru. Amma guyyaa darbee fakkeenyaaf jaalgalaasa haasawa inni godhe argaan ture. Hedduu nama jajjabeessa. Garuu yoo gargaarsaaf cinaa hin qabaanne namni tokko gizee inni hamilee ummataaf kennu maal jiru itti daamuu qaban walitti namni jechuudha. Kaan yoo tokko asii dubbate kaan olola achirraa dhibbata akka gabbuusuu osoo hin taane har'a dhimmi Oromiyaa keessa jiru jaalgalaasaa qofa ilaalchisu. Ummanni keenya dhiigni isaanii akka bishaanii akka gayyaa jiru kun or Daawud bichaa ilaalchisu. Kamaal ilaalchisu. Isaan hunda ilaalchisa jechuudha. Seenaan isaan gaafatti. So waan san ta'eef jarri kun hangafoota qabsoo keenyaati. Har'aan tana nuti isaan eegaa jirra. Dhaamsa seenaa dabartee osoo hin taane dhaamsa borumti ummata Oromoo akkamitti bilisoomsina kan jiru kanuuf dabarsan jechuudha. Gorsa abbootii keenyaa ka hogganoota keenyaa jechuudha. Gaarii galatoomii aadde Dahabee Abdallaa yaada bal'aadhaa nu kennite. Dhaamsa bal'aallee hawaasa Oromootii fi hogganoota siyaasaa Oromootiif laatte. Tattaaffiin isin rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru addunyaatti himuudhaaf godhaa jirtan kunis yaalii guddaa yeroo keessanii fi maallaqa keessanillee dandeettii keessanillee itti wareegdanii godhaa jirtan ta'uu isaatirraa uummata keenyaa fi dhaggeeffattoota keenyaaf ibsite galata guddaa qabdu. Galati keessan bilisummaa haa ta'uun jenna. Kanaaf yeroo kee wareegdee ibsa kana nu kennuu keetiif bakka kanatti argamuu keetii fi maqaa daawwattootaatii fi dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa si galateeffadha. Fayyaa ta'ii ulfaadhu. Galatame isinis ulfaadha. Gaarii kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf dhiyeessine kanumaan raawwannaa. Ogeessaa teeknikaa keenyaa jaallalumaa waliin kan qopheessee isinii dhiyeesse Abbaa Malkaatii. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Injifannoo uummata Oromoof.